Leencoo Qiruun jedhama. Muuziqaa afaan Oromoo direct gochuudhaan ammas dhiyoo warra aartii Oromootti makame keessaa isa tokkodha. Harka caaluusaa akkatti walaloon weellisaan sun weellisuu akkanitti yaa'aansaa qixa galee dhufedha. Isatti aansee maltee inni ittiin walaloo sana yeedaleessudha. Sadaffaarratti sagalee inni ittiin walaloo fidaloo sana gurra uummataa biraan ga'u yeroo dhaggeeffadhu sana miira ni naa kennu sun immoo viidiyoolee sana akkan hojjedhuuf na kakaasaa jechuudha. Isa kanarratti muuziqaalee afaan Oromoo caalaa muuziqaalee afaan biroo irratti wanta akkasii harka caalu nan argaa. Inni kunis namoonni yeroo baay'ee seera caalaa miidhagina irratti yeroo xiyyeeffannoo kennan wanta akkasii uumama jedhee yaada. Garuu waan akka kootti miidhaginas seeras wal simsiifnee osoo uummata biraan geenye irra caalaa fudhatama qaban jedha. Namoonni akkasii yeroo baay'ee wantoota nuun hojjennu sababaaf bu'aadhaan yookaan immoo ijaarsi gochootaas keessa jiran sababaaf bu'aadhaan akka deeggaramuu qaban namoota badaa irratti namanne waan ta'eef namoota akkasii irratti yeroo baay'ee rakkoon akkasii mul'ata jedhee yaada. Viidiyooleen hojjedhu keessatti istoorii boordiitu qophaa'a. Sana booda istoorii boordii sanadha kanan fudhadhee bahu. Kanaaf wanta akka tasaa uumamu hin jiru hunduma isaa barreeffamee wanti barreeffamaan jiru sanatu gara viidiyootti hiikama waan ta'eef hojii keessatti ammoo waan akka tasaa viidiyoo an hojjedhu irratti gasheen beeku. Hojiilee shubbisa qaban amma jiranitti shubbisaan sababatti hojii sana keessaa dhibuuf hin jiru. Amma hojiileen hojjedhu keessatti yeroo baay'ee shubbistoonni hawwisoon adda addaa keessa hojjetan jiru. Garuu isaan qaama hawaasanaa ta'anii akka hawaasa sanaatti huccuu sana uffatanii jireenya hawaasa sanaa akkeessa yookaan immoo ta'aadha. Waan sana ta'aa waan hojjetaniif shubbisaa fakkaachuu dhiisuu danda'u. Meebii akka durii kiroogiraafii ta'anii nama 5 nama 6 ta'anii toora galanii shubbisuun hafaa jira malee shubbisanii immoo qarshiitti argachuun isaanii yookaan immoo biizinasiitti argachuun isaanii akkuma tuufeetti jira jechuudha. Muuziqaa viidiyoo afaan Oromoo irratti hojii hojjedhu jechuu barbaada. Yeroo muraasa booda garuu gara fiilmii afaan Oromootti ce'uun barbaada. Ergan fiilmii afaan Oromoo irratti waan muraasa hojjedhee booda immoo akaadaamii yookaan immoo iskuulii mataa koo banadhee ijoolleen Oromoo bakka itti fiilmii fi tiyaatira bakka tokkotti barachuu danda'an achirratti namoonni muuxannoo barnootaan deeggaraman paartii kana keessatti akka makamaniif gahee koo taphachuu gara fuulduraatti nan yaada. Garee kootiif ergaan dhaamuu barbaadu meeshaa gahaa osoo hin qabaatiin beekumsa gahaa muuxannoo gahaa osoo hin qabaatiin hojiilee kana hojjechuu dandeenyeerra. Gara fuulduraatti yeroo meeshaa gahaa argannu yeroo muuxannoo gahaa beekumsa gahaa argannu hojii kana caalaa akka hojjennu abdii guddaan qaba. Artistoota akkasuma hojiilee kana muraasni hojiin hojjetanii fi amma nu amantanii hojii kana hundumaa nuti laachuu keessanii fi artistoota nu hojiin hojjetan hunda keessan walitti qabaa galateeffachuun barbaada. Koyyaa shungee mee cimcim goona 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 koyyaa shungee mee cimcim goona.